Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Balaa kana rabbiin isinirraa haa qabu obboleeyyan. Ummanni Walloo nama 40tu bakka tokkotti dhume jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Konkolaataan silaa nama 28 fe'atee deemuu qabu nama 60 fe'atee osoo deemaa jiru namoota 40 lubbuun battalumatti darbite namoota 20 immoo madoon hospitaala jira jechuudha. Baay'ee gadda onnee namaa cabsu. Mee bal'inaan isiniin daawwattoota kiyya Walloo keessaa eessatti makiinaan garagalte namni akkamitti dhume akkamitti dhagamuu danda'ame akkasumallee namoonni madoon sun hangam kan jedhullee isin biraanin daawwattoota kiyya. Jirtu daawwattoota keenya kabajamoo baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinaa viidiyoo laayikii godhamee bal'inaan waliin ilaala yaada keenya illee irratti kennata daawwattoota kiyya balaa akka kanaa kana rabbiin isin hin mudin dhugaa rabbii hedduu gadda onneen nama cabsu jechuudha. Mee asumarraa haa eegallu jechuudha daawwattoota kiyya. Balaan kun kan mudate Walloo keessatti jechuudha. Walloo kaabaati jechuudha bakki balaan kun itti mudate daawwattoota kiyya. Naannoo Amaaraa godina Walloo kaabaa keessa balaa konkolaataa mudate namoota 40 du'u ogeeyyiin fayyaa fi namoonni ijaan argan himan jedha BBC'n akkas jedhee gabaasaa ture jechuudha daawwattoota kiyya hedduu nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Balaan kun kan mudate aanaa Dawwee keessatti guyyaa kaleessaati jechuudha. Konkolaataa qixqixii jedhamuun kan fe'amanii deemaa turan jechuudha daawwattoota kiyya. Konkolaataan qixqixiin silaa nama dila saniyyuu waa hin fe'u jechuudha. Silaa kan nama 28 fe'uu qabu inni nama meeqa fe'atee deemaa ture? Nama 60 fe'ateeti deemaa ture jedhan jechuudha akka BBC'n gabaasetti jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Nama kana keessa ammoo kan lubbuun ba'e nama 20 qofa sanuu rabbitu baase jechuudha. Isaan sun immoo madoodha jechuudha. Isaan illeen hospitaaluma jiran jechuudha. Nabse maan jiran malee waan jiran hin qaban jechuudha. Namuma du'e saniin tokkoma jechuudha. Isin galee akkasi dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Maatii isaaniitiif akkasumallee namoota isaan beekuu fi kan isaan hin beeknellee warreen du'an hundumaa maatii isaanii rabbi haa jajjabeessu jechuu barbaanna jechuudha. Asumaanuu daawwattoota kiyya dhugaa rabbii balaan akka kanaa kun Itoophiyaa keessatti irra deddeebiin mudataa jira jechuudha. Balaan tiraafikiin Itoophiyaalleen mootummumarraa mindaa nyaatu malee rakkoo shofeerri humnaa ol uummata konkolaataatti fe'ee biyya tokko magaalaa tokkorraa gara magaalaa tokkotti socho'u kana bakka wama itti kenninaan inuma dabarsana fakkaate dhugaa rabbii. Mee BBC waan jedhee gabaase isiniif hin dubbise jechuudha. Barruu gabaabduu tokko jechuudha daawwattoota kiyya maal jedhee gabaase jechuudha. BBC'n balaan kun kan mudate aanaa Dawwee keessatti guyyaa kaleessaa yoo ta'u konkolaataan geejjiba uummata magaalaa guddoo aanichaa Kurbaa jedhamturraa namoota 60 ol gara Dassee deemaa ture jechuudha. Namoota 60 fe'atee gara Dassee deemaa ture. Hallayyaa bu'uun akka ta'e jiraattonni dubbataa jira. Hallayyaa bu'e jechuudha. Osuma deemuu ufumaan garagale jechuudha. Maaliif humnaa ol fe'ate waan ta'eef humna isaatii ol fe'ate waan ta'eef garagale jechuudha daawwattoota kiyya. Namoonni Walloo kaabaata Walloo keessa jiraatan jechuudha. Magaalaa aanichaa Kurbaa jedhamtu namoonni beektan Kurbaarraa gara Dassee deemaa ture jechuudha. Konkolaataan kun Kurbaarraa gara Dassee osoo deemaa jiru garagalee hallayyaa bu'ee caccabee akkasitti namoota 40 iddoo tokkotti dhugaa rabbii hedduu gadda onnee namaa cabsu jechuudha. Kan ilmaan Oromoo kun konkolaatalleen ilmaanuma Oromoo fixa rasaasinilleen ilmaanuma Oromoo fixa. Way ajaa'ibuma dhugaa rabbii keenya kun rabbii isinirraa guutu Walloo dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Ableen diinalleen ilmaanuma Oromoo qalti. Ajaa'iba inumaa dhugumatti wanni kun waanuma addaati iyyuu. Konkolaataan geejjiba uummataa garagale kun qixqixii jedhamuun kan beekamuu fi namoota 28 qofa fe'atu osoo qabu namoota 60 fe'ee osoo deemu akka garagalee lubbuu namoota 40 gaaga'amee himuun ni beekama jedha jechuudha daawwattoota kiyya. Akkuma reefu mata duree irratti isiniif tuquuf yaale qixqixiin akka seeratti namoota 28 kana fe'ata. Akka seeratti jechuudha. Akka seeratti akkasi jechuudha. Garuu namni Itoophiyaatti eenyu ture seera sanitti bularee duraanumaayyu jechuudha. Namoota 50 namoota 40 namoota 60 sanii ol malee sanii gadi hin fe'an yoo hin qabaanne iyyuu karaa itti guuttataa deeman jechuudha. Osoo tiraafikni magaalaa dhoowwayyu mannaarrallee fudhatu baatan kararraa itti guutanii jechuudha. Itti fudhataa deemanii jechuudha. Uummata birrii bolole kan nabsee ufiiti nabsee namaatiif hin yaadne birrii ufiitiif malee jechuudha. Akkasiin gabaase jechuudha BBC'n ammallee balaa kanaan konkolaachisaa dabalatee namoota 40 yoo du'an
lubbuun waan isin ajaa'ibu keessaa daawwattoota kiyyaa konkolaachisaan konkolaataa san konkolaachisulleen lubbuun isaa akkasumatti darbite jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa. Namoota enumaa kan BBC'n gabaase namoota 30 jedha garuu oduun biraa akka deemaa jirtutti namoota 40 lubbuun ni darbite namoonni 20 ni madaa'e jedhaa jiru. Garuu BBC'n akka gabaasetti akka barruu inni amma asirratti barreesse kana arguutti jechuudha. Daawwattoota kiyya namoota 40 lubbuun ni baate namoota 30 immoo ni madaa'e jedha jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Gaafa akkasii nama 70 fe'ate jechuudha galaal. Gaafa namni 30 madaa'e nama 70 fe'atee deemaa ture jechuudha. Namni 40 gaafa du'u 30 gaafa madaa'u jechuudha. Garuu immoo oduun biraa gara biraalleetiin kan dhageenye namoota 40 kan du'anii kan madaan immoo shufeerii malee nama 20 jedhanii jechuudha. Konkolaataan nama 60 fe'atee deemaa ture jedhanii. Hundaafuu haala saniin BBC'n gabaase jechuudha. Maatii tokko keessaa namoota waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Daawwattoota kiyya maatii tokko keessaa namoota 2 hanga 3 fa'aa akka du'an ogeeyyiin buufata fayyaa magaalattii BBC'tti himanii turan jechuudha. Mana tokko keessaa jechuudha. Maatii tokko keessaa obbolaa ta'uu mala haadha fi ilmoo ta'uutu mala jechuudha. Hin beekamu jechuudha. Walumaa galatti maatii tokko keessaa nama 2 nama 3 nama 2 nama 3 nama akkasatu du'e jechuudha. Dhugaa rabbii jechuun akkuma beekamu Itoophiyaatti namni tokko gaafa gabaarraa gabaatti deemu walumaan konkolaataa qabatee deemaa ture. Obbolaan lamaan illee walumaan deema. Inumaa yeroo ammaa kana fa namni akkuma nama ofiitiin walitti hiikee balaa biyya keessa jirtu waliin walumaan konkolaataa koree deema jechuudha. Sigalee kanaaf immootu amma akka BBC'n gabaasetti illee haala saniin mana tokko keessaa maatii tokko keessaa nama 2-3 faatu kan du'e jiranii jedhanii BBC irratti gabaasaa turan jechuudha. Daawwattoota kiyyaa hedduu waan nama rifaasisuudha. Dhugaa rabbii baay'ee nama rifaasisa. Mana tokko keessaa reeffa 2 fi 3 fa'aa waan jiruuf guyyaan har'aa baay'ee ulfaataadha. Magaalattii lafa dhiigaa taatee oolte jedhan ogeeyyiin fayyaa buufata fayyaa magaalaa Kurbaatti jechuudha. Kuni hedduu waan nama gaddisiisu. Dhugaa rabbii bakka ilmaan Oromoo kun bakkuma hundumattu dhumaatuma deeman bakka laalame gaara Saa'udii kana keessatti illee ilmaan Oromootu dhuma. Biyya alaa kanatti illee ilmaan Oromootu dhuma. Biyya keessa konkolaataa illee ilmaan Oromootiin garagala bar waan ajaa'ibaa bar mee ilaalaa isin dhugaa hedduu nama dhiba. Hundumaafuu maatii isaanii rabbi haa jajjabeessuu rabbi warra du'anillee rabbi warra jannata haa godhu jechuu barbaanna. Asumaan gadda nutti dhagahame ibsatuu barbaanne jechuudha. Obbolaa keenya kan balaa konkolaataa balaa tasaatiin lubbuun isaanii darbitee fi egaa obbolaan keenya warreen haftanillee rabbi balaa akka kanarraa isin haa eeguma isiniin jenna. Dhuma irratti daawwattoota keenya har'a isin galateeffachuu barbaada. Baay'ee galatoomaa silaa viidiyoo wayii dalagee galatoomaa isiniin jechuutu narra jiraata ture. Haa ta'u viidiyoolee yoo rabbi jedhee yeroo itti aanutti dalagee isiniin galatoofadhaa. Chaanaalli keenya lammaffaan sabiskiraayibii 10,000 galchaa jedhee yeroo hedduu isinitti iyyaa kan ture. Baay'ee galatooma dhugaa rabbii kunoo 10,900 guutee jira jechuudha. Amma asirratti oduulee haaraa jechuudha. Niwusii waan Oromoo fi Oromiyaa keessatti ta'u hundumaayyuu jechuudha. Chaanaalli kun miidiyaadha waan ta'eef asirratti waan hundaa'u isiniif maxxansina jechuudha. Rakkoo hawaasa keenya keessa jirtullee akkasumallee garuma kamiinuu waan jira hundaa'u asirratti isiniif maxxansina jechuudha. Amma booda daawwattoota keenya kanaafuu namoonni sabiskiraayib gootan hedduu galatooma. Maaliif chaanaalli tokko gara miidiyaatti jijjiiruuf akkasumallee waan tokko irratti dubbatuuf dirqama hordoftoota qabaatu qaba jechuudha. Kanaaf 10,000 hingaa jedhee isinitti dubbataa ture. Baay'ee galatooma namoonni sabiskiraayib gootan dhugaa rabbii hedduu galata guddaa qabdan jechuudha. Kanaafuu asirratti breaking news guyyaan oduu haaraa oduu waqtaawaa yeroo isaa eeggate daqiiqaa muraasa gaggabaabaa daqiiqaa 5 gadi oduulee daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 daqiiqaa 7 kana asirratti isiniif dhiyeessina jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanaafuu namoonni ammallee sabiskiraayib godhin hanga ammatti namoonni sabiskiraayib godhin dhaqaatii sabiskiraayib godha. Kunoo chaalaanuma Oromaan jala eega seentan dhuma irratti gadi buutaniituma jechuudha. Asiin ni jira kunoo irratti cuqaastaniituma sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Please chaanaalli kun chaanaala miidiyaadha waan ta'eef jechuudha. Sabiskiraayib godha asirratti oduulee biyya keessa fi biyya alallee hundaayyuu kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Daawwattoota keenya kabajamoo dunarraa kana fakkaata. Viidiyoon keenya sumarratti goolabamaa viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti nagaa ta'a.